baga rageessan mee kol bira jirtan isin jaalladha jedhama dabalaafi maqbaqqalee nama qabdu abdee gooftaan ulfina argatame Yesuus jaalala ameen eebbifamuufis jiraachuufis oton jaallatiin Yesuusin jaallanna ameen Yesuusin jaallanna taanaan wal jaallanna ani mataa koof jedheen Yesuusin jaalladha eenyuun miti ameen Yesuusin iddoon jaalladhe immoo obboleessa koo sana bukkee jaallachuun dirqama narra jiraachuu otoo na qabaluuyyuu ameen otuma na waraanuuyyuu haalleluuyaa sinin jaalladha I love you itu betul akkasuma sinin jaalladha ulfina argatu ameen jibbi kan seexanaati aariin kan seexanaati ameen mudaa walirratti eeguun kan seexanaati dammaqaa sabni waaqayyoo baratti dammaquu dadhabee du'aaf badiitti laatamutti jirudha nuti immoo dammaqnu waldaan kun kan guddaa qabdu dammaqaa waaqayyo sin jaallata waaqayyoos immoo sagalee qaba ulfina argatu ameen maaliif wayittanii anuma dadhabduu kana sinitti ergoonsaa sin warra beektota kana warra barattanii warra sammuu gaarii qabdan kana ana tuffatamtuu kana sinitti ergoonsaa ammam akkasin ilaale baraasin ammam akeeka akkasin irraa qabu ammam immoo jireenya gaddeebiidhaan sinin jijjiiruudhaaf waaqayyoo ammam gadi bu'e akka jiru of ilaalaa eenyummaan keessan daaraa ta'ee lafa ta'e Kiristoosiin akka gammachiisu gooftaan nu gargaaru waaqayyo immoo isa dubbateef isa jedhuuf inni gaadhas amanamaadha Iyyaasuu 1:5 amma 5tti nan dubbisa amma 9tti bara jireenya kee hundumaa namni si dura dhaabachuu danda'u hin jiru Musee wajjin akkuma hin ture si wajjinis nan ta'a ani sin dhiisu sin irraanfadhus biyya isaaniif kenneef abboota isaanii kakadhe akka isaan dhaalaniif waan gootuuf cimi ija jabaadhu seera Musee garbichi koo si abboome hundumaa godhi of eeggadhu iddoo dhaqxu hundumaas wanta ati gootu akka wal siif qixxaatutti isarraa gara mirgaa yookiis gara bitaatti hin jallatin macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhibame halkaniif guyyaa wayisaa yaadi karaan kee akka siif qajeelu wanta ati gootus akka wal siif qixxaatuuf wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhii eegi ani waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaa wajjin jiraatii ati cimi ija jabaadhu hin sodaatin hin nayinis irraafaminis jedhee amen halleluuyaa mata dureen isin kennu waaqayyo isa akeekesiif raawwataadha amen waaqayyo barootatti guyyootatti adubbatu malee yaanni waaqayyo garaatti nafu amen yaanni tokko yaanni waldaa kanaas waaqayyo dubbate anaaf sitti oddanaa dhiba malee yaanni waaqayyo oddanaa dhibu amen asraqicheen naagaraadha amen dhugaan sinin jedha hunduma keenya asii balleessee waaqayyo amma ansaa yaada isaatti raawwatu fidata malee yaanni waaqayyo hin hafu kana jala muree kaa'eera jechuudha Iyyaasuu kan argee saba miti waaqayyoodha amen Iyyaasuu ilma Nuuhi gargaartuu Musee yeroo hundumaa hafuura waaqayyo kan dheebotu yeroo hundumaa nama waaqayyo kan kabaju yeroo hundumaa dibata waaqayyo kan hawwudha yeroo hundumaa mana Musee keessaa iddoo Museen deemu iddoo Museen oolu hawwii isaa kan ta'e fedha isaa kan ta'e qajeelummaa kan yaadu garraamummaa kan yaadu ayyaanni Musee keessaa Iyyaasuu irra dhangala'ee waan jiru waaqayyo waaqarra taa'ee deddeebii Iyyaasuu gola Museetti argeedha amen waaqayyo irra deddeebii kee mana kee keessatti si argaa jira amen jireenya kee si argaa jira halleluuyaa maal gochuudhaaf si argachuudhaaf dhimma sirraa qaba waaqayyo amen ati diddee mataa buustuu ati diddee mataa raastuu funyaan kee qabee si ergata waaqayyo garaa kee keessatti ulfina argata Museen gaafa inni du'u sabni Israa'el yaaddoof
sodaa guddaa keessa jiru. Maaliif? Gargaa ani isaan gaggeessutu du'e. Ani isaan gaggeessutu kan galma isaan ga'utu kakuun cabe. Biyya annaniif dammatti nu ceesa jedhanii abdii isaaniitu. Yeroo Museen kakuu cabse waaqaaf isa iddootti waaqayyo kakuu cabse innee sabni sun. Innee. Maaliif iji isaanii Musee irra jira waan ta'eef. Gibsiiti kan isaan baasee dubbatee waaqayyo Musee waan ta'eef. Musee akka waaqaatti ilaalu sabni Israa'el. Maaliif dhuguma immoo waaqayyo waaqan si godha jedheera. Fariyoon duratti bifa waaqummaa gosiifan dhangalaasa. Ati Musee nama foonii miti, nama mana fariyoonitti guddate miti, ayyaana waaqayyoo kan sirra kaa'edha. Akka waaqayyoo bakka koo buute kan dhaabbattu, kan dubbattu, kan faraddu, kan murteessitu, kan ajjeestu, kan jiraachistuudha jedhee afaan waaqayyoo Museef laatteera jechuudha. Museen garuu cubbuu hojjete miti obboloota ko. Gara Museetti yeroo dhaqus Museen yaada waaqayyootuma deemsisu, yaada jajallaa saba jajallaatu sarakkise. Saba deemsa namaa danqu, saba yaada waaqayyoo danquutu Musee karaatti kakuusa cabsisiise. Bara keenya kana yeroon sodaadhu, yeroon aaru dafee dhufitti deebi'a. Maaliif kakuun koo anaaf waaqidduutti cabe. Yeroo aaru maal godha waaqayyo kakuu anaaf sin idduu gale in cabsa. Kana wangeeladha. Gaafumatti maayinni eebonne beelone jedhanii sabni sun rakkisu uleen irra jiru uleen dhimma baasuudha. Garuu sabni sun arrabsaanis jechaanis Museedhaan. Museen akka warra kanaanii nan dhashee moo nan dhalee na rakkistu waaqayyo jedhe. Takka nuu gamaa. Waaqayyoof yeroo baanu waaqayyoof yeroo deemnu yeroo jireenyi addagummaa nurratti darbatamu yeroo arranni hin taane yeroo namarratti gadhiifamu namaa gama hin dubbata. Phaawulos mina amintee kana jedheera. Saba didaa jechuudha. Saba didaa. Bara keenya kanas mana waaqayyoo keessa didaan jira. Mana waaqayyoo keessa seexanni jira. Yesuus Kiristoos duukaa otoo deemus seexanni jira. Aniif ati otoo tajaajilu seexanni waldaa keessa akka jiru bari. Waaqayyoo garuu yeroo gargar baasu erichi gaheera. Ulfina argatu ameen. Yeroo sanatti Museen dhagicha dha'urraa, dhagicha isa waaqayyoo abboomurraa maal godha? Ulee fuudheeti dhayoton jedhin fuudhee dhagaarra buusee ajaja malee bahee waaqayyoo kakuu Musee cabsee ati lafa siin jedhe hin geessu saba kanas naan gashitu siin waamaa jedhee eenyuyyuu isa dhowwaallee Musee harka waaqayyoo dhowwaallee akka sagalee waaqayyoo karaatti hafe jechuudha. Anaaf sinii waaqayyo karaatti nu hambisiin ameen. Warra galma gaannoo haa godhu ameen. Obboloota koo yeroo waaqayyoon aarsinu waaqayyo nu caalaa nu ilaalee yeroo ejjenno fudhatu jira. Nama akkas garaasaa, nama akkas isaaf hojjetu hunillee Musee waaqayyo. Musee hunillee. Musee ati galaana cibsiteetta, galaana diimaa hirtee, humna kootiin ayyaana kootiin na boqochiisteetta saba koo luba baasteetta amma garuu siifan ilaalan jenne waaqayyo. Yeroo kanatti sabni kun maalirra jira? Musee saba akkas jaallatu kana eenyuun nu gaggeessa jedhanii sodaa guddaan irra bu'ennaan waaqayyo garuu Iyyaasuu filate arra sinaa filatu waaqayyo. Arra addunyaa kana Ameerikaan irratti sinaa filatu ameen. Iji namaa siniin argine waaqayyo garuu sin argeera. Arra Iyyaasuun as keessa jira. Ameen. Har'a Geediyoon as keessa jira. Har'a Dibooraan as keessa jirti. Ameen. Iji waaqayyo kan argine. Iji namaan kan hin argine. Ulfina argatu. Obboloota koo iji waaqayyo duwwaa nama wajjin yeroo ta'u maaltu ta'a? Isa yaadeetu. Isa karoorfameetu. Karaa nu gadhiisee nu dabarsa jechuudha. Ameen. Waaqayyo yeroo nama wajjin ta'u sibiilli boorrachis naman danqu haallis naman danqu caccabee manuu dabarsa. Humni waaqayyoon si wajjin jiru caccabsaadha. Ameen. Hin sodaatin. Ameen. Waldaan ana hin sodaatin. Hallelujah. Inni Iyyaasuu gaggeesse nu gaggeessa. Abeet. Ulfina argatu. Ameen. Iyyaasuun kana dhaga'ee egaa barakee hundumaan hansi dura goru hin jiru bitatti mirgatti oduun dhaga'in haalan dhaga'in cin ija jabaa cin waa dheeraa masxanaqaqeera. Namas xanaqaqa waaqayyo bita mirga maaltu fakkaata? Gaarii fakkaatee dhufa. Gaarii fakkaata, haasaa gaarii fakkaata,
olola gaarii fakkaata. Haniyaasu cimsu fakkaatee cimina kan dhaabu fakkaatee kan mana waaqayyo diiguutu ka'a waan ta'eef bitattis mirgattis isa dhufee si bukkee dhaabatu dhagahin jedhe waaqayyo. Wal qabaame oduun dhagahin walii jedha. Waaqayyoon dhagaheedha. Isatu umurii si dheeressadha. Oduun nama dheeressu dhugaa waaqayyooti. Oduun cubbuun maal fidaa du'a fida. Waaqayyoon waa gargaaru. Maaliif Iyyaasuun yeroo sanatti hin cime akka jireenyi kee wal sii qixxaatuuf akka gara deemtu hundumaa ati qofaadha hin jedhin namni na bukkee jira namni na gargaara anoon beeku anoo humna hin qabu Musee akka danda'u ani saba kana hin danda'u Musee nu dadhabeera ta'e yaadda'iniidha dubbichi isa ati hin dandeenye waaqayyo siif hin danda'a. Ameen. Isa ati hin dandeenye bara kana waaqayyo siif danda'a. Isatti darbuu dadhabde waaqayyo si dabarsa. Ameen. Isumaa dhageenyu gara fuulduraatti adeemnu obboloota koo. Iyyaasuun gara fuulduraatti deemeedha. Egaa fuuldura yoo deemne waaqayyo waan dhageenyu yoo bita dhaggeeffanne gurra koo bitaa gurra koo mirgaa wallaadhe garuu nan bitintira nu bitintirta. Kanaaf dhugaan eessa jiroo inni ol waaqarraa dhufa. Ameen. Daawit akkas jedhe haalli hundumtuu wanta itti fokkisu fakkaate wanta itti cimu fakkaate wanta samiidhu fakkaate yeroo dhufetti wanta abdates yeroo sagadnetti ol gara waaqayyootti ilaalee gargaarsi koo eessaanaa dhufa ol waaqarraa miti. Ameen. Waaqarra malee namarraa gargaarsi furiin hin jiru obboloota koo. Hundumtuu hidhiisu xuuxee gola kee ministeera keetiitti mattu bakkeetti si baasa malee eenyullee siif kan cuuqaalu kan si bukkee dhaabatu anaan kan si hin jedhu jiru. Anaan kan jedhu gufaatii kee kan eegu gufannaa kee kan eegu waaqayyo duwwaadha. Ameen. Ulfina argatu. Ameen. Akkas jedhe Iyyaasuuma 1:16 nan dubbisa. Isaan yommus deebisanii Iyyaasuudhaan wanta ati nu abboomte hundumaa hin goona iddoo ati itti nu ergite hundumaas hin dhaqna. Waaqayyo gooftaan kee Musee wajjin akkuma ture si wajjinis immoo haa ta'u duwwaa malee akkuma Museef wanta hundumaatti abboomamne siifis hin abboomamna. Namni abboommi keetii mormu namni dubbii kees hin dhageenye hundinuu haa ajjeefamani. Ati garuu cimi jabaadhu jedhan sabni Israa'el. Maal jedhan waadaa galaniifi har'a waaqayyo waadaa sii gashisiisa. Ameen. Halleluuyaa. Eeyyee waaqayyo si wajjin taanaan sodaan guddaa Iyyaasuu rakkatee sabni sun hin dhalle. Waaqayyo Iyyaasuu wajjin murtoo akka fudhate. Iyyaasuun akka waaqayyoon gaggeeffamu jireenya isaa deemsa isaa iddoo barani booda egaa jedhani nuti anati nu abboomte hundumaa si dhageenya si wajjininis hin deemna. Anati godhaa itti sin goona garuu waaqayyoon duwwaa si wajjin haa ta'u. Ameen. Halleluuyaa. Dhimma keetti waaqayyo agal waliin jedhame. Yeroo sana sii bareedu waliin jedha. Dhimma namaan gashee dhimma keettidha. Dhimma Iyyaasuutti waaqayyotu gale. Gaafa dhimma Iyyaasuutti galee saboonni sun jajallaan sun illee Iyyaasuuf hin dhaga'ani. Ameen. Akkuma siif dhaga'ani waaqayyo hin godha. Ameen. Waaqayyo waldaa kanaaf akka dhaga'ani hin godha. Ameen. Waaqayyo maal godhee godha wattanii Iyyaasuu 3:7 dhaqnee ilaalla. Iyyaasuu 3:7. Waaqayyo ergasii Iyyaasuudhaan Musee wajjin akkan ture akkasuma immoo si wajjin ta'uu warri Israa'el akka beekanitti ani har'a ija isaanii duratti nama guddaa si wajjinan jalqaba. Ati immoo lubootaaf sanduuqa kakuu sana baatanii qarqara bishaan Yordaanos yommuu geessanii bishaanicha lixaa keessa dhaabadhaa jedhaa jedhe. Iddoo sabni sun waadaa yoo agalan malee ammayyuu ol ba'uu Iyyaasuun argine mul'achuu Iyyaasuun argine. Kakuu Iyyaasuu baatu argu malee. Kakuu Iyyaasuun irra jiru meerreree jedhanii gaaffiin itti galaa jira. Meerreree abaluuf kan dubbatame meerreree abaluuf kan raawwatame jedhanii wal gaafatu. Iyyaasuun akka Musee wajjin ta'e meerreree kan ta'u jedhaniiti wal mormiif wal gaaffii keessa yeroo galanii waaqa olaantummaa fudhate har'as olaantummaa fudhata. Waldaa kanatti olaantummaa fudhata. Ameen. Iyyaasuu otuma isaan si ilaalanii warri gungumtuun kune
Olan si qaba. Amen. Hallelujah. Olan si qaba. Maal akka gaarii akka gadi ilaalaniif. Waaqayyaasu malee waan eenyuun jiru akka jedhaniif. Aangoo sirra jiru, aboo sirra jiru muddama xinnoo tokko dura isaaniin kaa'aa Yordaanosiin. Ani isaan itti darbuu hin dandeenye tokko daangaa kaa'eeni Waaqayyaasu jedhan yeroo siif gad jedhanii nan godhaa. Amen. Waaqayyo kan ittiin si beeksisu humna si erga waliin jedhame. Hallelujah. Inni erga. Amen. Hallelujah. Yesus Kristos bukkee gaafa inni ergedhaam inni kun ilma kooti baraa'edha. Miti Waaqayyo. Waan ittiin baramnu tokko, waan ittiin mul'annu tokko, aangoo tokko kenna hin kaa'ameen. Waan ati cabsitu, waan ati buqqistu tokko hin argaminni. Hallelujah. Hin arga. Eessatti? Galaana Yordaanos bukkeetti. Yordaanos sabni sun ce'uu hin danda'an eega yoo Iyyaasuun hire malee. Amen. Hallelujah. Yoo namni Waaqayyo hire malee waan ati hin ceene tokko jiraan jedhe. Waan ati darbuu hin dandeenye muddamni dhiphinni tokko jiraan jedhe. Yeroo sanatti namni Waaqayyossa jira. Iyyaasuu nu goottu, nu dura deemi, nu abboomi, nu siif ajajamna jedhanii taaboticha ulfinaa fuudhanii ba'anidha. Isa salphinaa lafa kaanii isa ulfinaa fuudhanii ba'ani. Isa ayyaanni Iyyaasuurra jiru, isa humni Iyyaasuurra jiru, dinqi Iyyaasuurra jiru baatanii malee taabota. Taabota yeroo sana egaa yeroo Yesus Kiristoos otoo dhalatin taabota fuudhanii na deemu taabotichi garuu Iyyaasuudha. Amen. Taabotichi garuu Yesuus. Amen. Hallelujah. Muka miti. Iyyaasuun kaaga'e. Waan qandan hundumaa guddaati baa Yordaanosiin hin ceena. Har'a gudiin eega. Amen. Har'a gudiin namni Waaqa iddoon itti beekamu. Namni Waaqayyo karoorri Waaqayyo iddootti mul'atu qaba Waaqayyo. Sabni suni humna Iyyaasuu wajjin jiru, kamus Iyyaasuu wajjin jiru. Iyyaasuun maal akka hojjetu hin barre amma garuu baruuf jiru. Uleen dinqiin sun inni Iyyaasuu Musee irra ture Iyyaasuu irra jedhanii hin shakku ture isa. Namni otuma amanuu nama shakka. Otuma arguu nama shakka miti akka hin shakkine godha Yesuus. Amen. Maal qopheesse? Yordaanosiin qopheesse. Yordaanos jira qophaa'ee waliin jedhame. Wanti argamne, wanti argamuuf jiru, wanti jireenyi namaatti qoramee darbu jiraachuu danda'a as keessa. Yesuus garuu ceesisa. Amen. Qorumsi jira, namni qoramta hin jirtu, Yesuus garuu si ceesisa. Amen. Ulfina isaa jedhee godha Waaqayyo. Maal gochuu? Ulfina isaa akkati bartu, guddummaa isaa akkati bartu gochuudhaaf Waaqayyo waan ittiin keessa nu dabarsu tokko ana kan keessa na dabarsu qaba. Ulfina argatu. Iyyaasuun yeroo sanatti hin kaanedha. Otoo mami, otoo qeeqiin hin kaane amma gaa laphee isaanirra maaltu bu'ee ulfina Waaqayyootu bu'e. Ulfinni Waaqa laphee keessa na argatu. Amen. Yeroo lapheen keenya ulfina Waaqayyoon kennamu obboloota koo waa'een nama Waaqayyoo ta'e argama. Yeroo lapheen keenya duwwaa ta'u garuu namni Waaqayyo foon ta'e argama. Waaqayyo nu gargaaru. Amen. Afuuraan ilaaluu dinnee fooniin ilaalla yeroo duwwaa ta'anu. Waaqayyo ija keenya abanu. Amen. Waaqayyo ija keessan abanu. Waaqayyo attamiin argina? Ija afuuraan argina. Ija fooniin arguun hin danda'amu. Wayima Waaqayyo kana hubachuu hin dandeessu. Wayima jireenya kee gola kee hubachuu hin dandeessu fooni. Waaqayyoon garuu wayin jireenya kee wayin gola kee Waaqayyo hin qala. Amen. Waaqayyo wal qixxaata. Ankanaachi beekumsa kee ogummaa kee doolaarii keetiin jireenyi kee naara. Doolaarii fudhatee nama bada malee jireenya lubbuu dheeresse tokko hin argine. Yesuus garuu lubbuu dheeresseera. Torbee kana hin raafanne malee mucaa asitti kadhanne. Mucaa du'aaf eegamtu Waaqayyo fayyiseera. Ulfina argatu. Amen. Kadhanni keenya kee fayyiseera. Amen. Hallelujah. Waaqayyo dinqiidha. Amen. Waaqayyo yeroo ijoollee Waaqayyo wajjin siin uftuffatu malee humni Waaqayyo hin addane jiru fagaatee illee hojjeta. Garuu yeroo Waaqayyo hojjete mul'atu immoo hin galateeffama. Ulfina argatu. Kun obboleessi koo Baqqaleen argeera bilbiltee nu galateeffadhaa. Isa nuti yaadnee yoo mitiisu doktariin kan sodaate itti bu'uun kan sodaate Waaqayyo an karaan qabaa ittuma deemaa jedhe Waaqayyo karaa koo bilbilanii na gaafatanii jechuudha.
waaqayyo operation taate ukubani argamne yu keessa bay mucaa durba dooktanii mucaa durba waaqayyo du'an hambiseera ililshame gooftaaf hallelujah biisa waaqayyo andini karaattam bisuuf ka'e hanna am haati abbaan itti dadhabanii obboloota koo seexanni qalee deemuuf kan ka'e waaqayyo iddoo galeera amen harka kooni gashira yeroo jedhu salphaa miti karaa keerra hin jira yeroo jedhu salphaa miti deemsa kee wajjinan jiru yeroo jedhu salphaa miti garuu gaarraa dhaabbatu tullunaa dhaabbatu waaqayyo nu wajjin taanaan ilma ceena obboloota koo amen Iyyaasuun egaa qarqara Yordaanos garaga jalatti rombu hin kaanii qarqara Yordaanos hin gaanii mee ilaalla akka Yordaanos isaa firamu jedhani battalumatti keessumalee taa'e miilaan dhaabadhaa na argitu hirame nan girgiddaa ta'e isaan ceesise dhugumayyuu waaqni Musee waaqa Iyyaasuu jedhe ameen anittiin si beekaniin hojjeta barana ameen kanaaf nama waaqayyoo karoora waaqayyo irra hidhattanii kaatanii mogoleen keessan hin laafin si beeksisa waaqayyo si wajjin jiraachuu kee si beeksisa yeroo deeme Amerikaan kun nama waaqayyo malee raajii waaqayyo malee coccuu dadhabu jira dhumee jira namni du'eera laapheera hin jiru gara Virginia dhaqxan gara DC dhaqxan namni du'aasa deemaa jira du'aasa makiinaa oofaa jira warruma diraagii dhugan wajjin tokkuma beektenis maaliif jooncheessiteetti seexanni dhaalteetti aniifati garuu barbaadamu amen ufin tufatina hin barbaadamtu waldaan kun hin barbaadama amen akka jireenya keenyaatti of ilaallamma akkuma namni wal beekutti wal ilaalla akka waaqni beekutti garuu adda amen iji waaqayyootu na dinqanaan annamaa miti annama jaamseeti akkuma loltu sooriyaa Iyyaasuu kana majjeesnutti galman keenya dhani loltu sooriyaa gaafa barbaacha Elsaa'i dhaqani waaqayyo immoo dhaqee ittuma deeme diinumatti deemedha diinumatti deeme isaan garuu mistira keenya eenyutu isa dhokate baasaadhani isaan Israa'el keessa eenyu jira nama nuti hojjennu halkan argee isaanitti mutu jira jira Elsaa'i ishuma amajjeesnutti galman keenya kanaaf yaanni karoora nuti hojjennu Elsaa'i achi odu'e malee jara sana mo'achuu hin dandeenya waaqayyo immoo jara sana mootutti laatu du'atti laatu Elsaa'i sin du'ame haleluuyaa hin dhumani dhaqaare kontaare dhaqamee mucaa gobira dhaqaan argattu itti deemi Iyyaasuun Elsaa'i itti deemna maali yaa waaqayyo natti marsane kun xiyyitii hundumaa guutatanii meeshaa qabaniin guutatanii maal itti deeme tara diinonni kun marsanii rannaan itti bira ga'ee ayya waaqayyo mana biruma ga'e ameen biruma ga'e Elsaa'i gaafra gaani itti dirgum arra itti diina kee dirgumaa ameen isa du'a kee barbaadu isa salphina kee barbaadu ajaa'ibsuun jedhe hallelujah ajaa'ibsu ameen loltuu sooriyaachuun musliimootadha seexanota waaqa tolfamaa warra hojjetanii waaqa ijoollee waaqayyo kan ari'atanii har'as obboloota koo waldaa keenya kan abaaran har'as jiru tokkummaa keenya kan abaaran jiru iji keessan banamee sinaa argisiisu ameen iddoo kana torbee kan ani balaachoo sinaasan eegalu nan kadhadha waldaatti kun akka diigamtu abaarsii hojjetamee jira xibaar hojjetamee jira እግዚአብሔር ግን ከንቱ አደረገው አሜን አበላሽ እጀላ ማል ጎረ ሰይጣን የሮች ወጀቱ ነው ወናጋ ሰሙ በለሰ ኔትወርክስ ነማ ወናጋ ከሌሰና ጋቱ ኔትወርክስ አቀበመ ያርግቱ ማል ወጀት አጅሬን ጉን ሰይጣን ነማ ቀጀላ ነማ ገራሚ በለሱ ረገሮን ዱማ ታርጌት ይሽመት ሳሙሎት ኡፍቴዲ ማል እሱ ከለስ ቀጀላ ማል ሳውል ከለስ ቀጀላ እንዱሬ ጋው ሰይጣን ይትገለ ያመኛ ባሬ ዋቀኑ አገርጋው አሜን seexanni har'a sincistu barabaraan sincistu amma galma keenyutti garuu moonee madabar amen ulfina argatu Elsaa'i diinonni isaa akka jaamanitti hin jaamani bitintiranii naani maal barbaaddu ennan Elsaa'i barbaaddu kottaa gara mootii Samaariyaatti isaan baaseeti kottaa isin geessani bitintiraa isaanii jaamummaa isaanii keessatti nama waaqayyo hin gaddeefi mootiin Samaariyaa amma aduma jarri kun warra si ajjeesu barbaadan ennan infitenya mootii ulfina waaqayyo argani amen isaan keessa jiru isaa argani iji isaanii baname ulfina argatu amen hinduin enyu jarrootumti loltu sooriyaa warra diina Kiristoos taangun hinduine namni waaqayyo hinduin jedharras waaqayyo garraamummaa nuuf haa kennu amen waaqayyo akkas jedheega iddoo mootichi Samaariyaa nyaachisee obaasee booda yaa waaqayyo Elsaa'i ija isaanii naa baname naa argani bagak godhe gaafa ni banu
Inni ilaalan Elsee anuma isgiyoo siif saganna. Ameen. Booda maqaa kee dhoofnu. Guddummaa Waaqayyoo jabummaa Waaqayyo sirra jiru argineerra. Ameen. Arras Waaqayyo guddummaa sirra jiru of barsiisa. Yoo Waaqa ta'e of barsiisa. Hallelujah. Inni si arge inni na erge amanamaa ta'e of barsiisa. Isa si erge isa nagar adda baafatteetta. Isa si uume isa Ameerikaanii si fide kan adda baafatteetta. Moo beekumsa kee ta'uu dandeettee maalii keetiin dhufteeti? Isa yoo ta'e dhimma kee Kiristoosiin yoo ta'e Kiristoosiin arguuf jirta. Ulfina argatame. Kanaaf Iyyaasuu 4:14 irraa nan dubbisa. 4:14. Yeroo sana Waaqayyo guutummaa Israa'el duratti Iyyaasuu nama guddaa godhee isaan akkuma bara jireenya isaa hundumaatti Musee sodaachisaa ture isas in sodaatanidha. Bara guutummaa isaa hundumaatti. Dibanni sirra jiru bara guutummaa kee hundumaatti akka itti sodaachistudha. Ameen. Dibanni Kiristoos ija laafessa miti, ija jabeessa. Ameen. Isa haleluuyaa sirra gadi bu'anii ol bu'an miti. Dibanni Yesuus yeroo hundumaa kaffitaarra jira. Yeroo hundumaa ol ba'utti jira. Yeroo hundumaa mo'ichaan jira. Inni Musee, inni Iyyaasuu wajjin ta'e har'as waldaa kana wajjin jira. Ameen. Iyyaasuu wajjin inni ta'e humnichi ayyaanichi inni Waaqayyo karoorsi Iyyaasuu baay'ee as keessaa baafatee namoota baay'ee oomisha kana. Amma duwwaadha amma homtuun jiru miti ganaa guurama. Ameen. Waaqayyo jedha ganaa guurama. Maal kaasee Iyyaasuu kaasee maal kaasee Dibooraa kaasee kanammoo ijaan hin argitu. Ameen. Ijaan argitu waliin jiraame jiraadhuti ijaan argiraame maal hunduu hin jira. Maal ulfina Waaqayyoo toon argin hin du'in adara. Ameen. Ulfina Waaqayyoo argaa. Hallelujah. Ulfina sirra jiru argi. Waamicha kee argi. Hallelujah. Jiraadha. Oftaan ulfina argatu. Otuma akkas kakuu qabu. Otuma abdii galuu fi iddoo hojjetame, iddoo miidhagee, iddoo fuuldura Waaqayyootti ulfina argatee galaanni dhiphise tokko nama Waaqayyoo tokko Yaaqoobiin hin arginaan dubbisna. 43 Isaayyaas 43. Amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume inni si tolches ani si fureera hin sodaatin. Ati kan kooti jedhees maqaa kootiin si moggaaseera. Yommuu ati bishaan keessa adeemtu ani si wajjin jira. Yommuu ati bishaan keessa ciistus bishaan si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yommuu dabartus hin gubattu. Arrabni ibiddaas sin qaqqabatu. Ani Waaqayyo gooftaa kee inni qulqulluun kan Israa'el fayyisaa kee inni Gibxiitii furii kee Kuushiin saba isaa qooda kee nan kenna. Ati ana duratti gadi jabeessa ulfina qabeessa waan taateef ani sin jaalladhaafis waan si jaalladhuufis qooda lubbuu keetii saba warra kaan dabarsee nan kenna. Ani si wajjin waan hin jiru hin sodaatin. Sanyiin kee gara ba'a biiftuutti nan fida. Gara lixa biiftuuttis walitti siifan qaba. Ani gara bitaatti gadi isaan nan dhiisa. Gara mirgaattis isaan hin dhowwu nan jedha. Ilmaan kee biyya fagoo intaloonni keessa handaara lafaatiin dhufu. Warra maqaa kootiin waamaman hundinuu warra ana ulfina kootiif waammadhe warra ana tolche bifa itti godhees haa dhufanii nan jedhaa. Ameen. Asirratti Yaaqoob seenaa Yaaqoob hundumti keessan beektu. Yaaqoob nama wallaansoo ergamaan qabate nama qaafoo jijjiiru namni aca barbaaritti na beeka namni maqaa gaariitti na beeku jedhee yeroo ergamaallee wallaansoo Waaqayyo ergee fi wallaansoo qabatee iddoo maqaan isaa ati Israa'el irraa qabdee Yaaqoob hin jedhamtu nama jedhamee tokko mootummaaf ulfinni isaaf qophaa'ee Waaqayyo ana fuulduratti carra qabeessa ulfina qabeessa taatee argamte si hojjedheera bareeddeeta miidhagdeeta yaada koorra jirta karaa koorra jirta amma garuu itti deemi yeroo inni jedhu galaanni mudura dhaabatee si liqimsaa. Takka gaaffii namatti ta'u jireenya keessanitti waan tokko Waaqayyo isinitti dubbatu
waaqayyo kunoo ce'i balballisii baname kunoo qabadhu kunoo siin sirreessatu jedhumo ittu qorumsi guddaan yeroo jireenya keessan irratti dhufu waaqayyo namoonni dubbate soba namoonni dubbate sin jechisiisu Yaaqoobis yeroo kanatti hin sodaate jecha waaqayyo dubbate hin sodaate tu waaqayyo wajjin jiru hin sodaate maayinni galaanni kun ammoo fixadheen dhufe qorumsa fixadheen dhufe na durattuu kabajamteetta ulfina argatteetta maayinni amma mootummaan Israa'el kan keetii naan jette galaanni na yaaddesse qorumsa akka galaanaa na liqimsuuf ka'e kun maayinni mamazanyaa keetii ammoos jette ulfina argatu amen in sodaati amen sagaleen yeroo nuti sodaanin sodaatiin kan nuun jedhu nuuf yeroo nuti raafamu yeroo nuti walii wallaalu yeroo waaqayyoon seexani nu mamsiisuuf kaatumoo in sodaatiin innoo ana amen innoo ana halleluuyaa maayinni yettanii takka jireenya keessanitti simuus ambira eegganna deemti Yohaannis mana dhaadaa simuun bira kaleessa dhugaa baafee ture Yesuusin kaleessa dinqiisaa dubbataa ture kaleessa mi qobe miila isaa nama niigneedha nama jedhutu simuun bira eeggannu mana dhaataa eedi gooftummaa galee waaqayyo naaf sinii gargaaru ameen takka otuma gooftaa beeknu otuma waaqayyo kaleessa nu amaleeffate nu guddisee jireenya keenya nu gargaaree du'a nu oolchee salphina nu oolchee qorumsi xinnoo moroo dhuftu waaqayyo nu gansiisa taanaan kun ergama waaqayyo miti inni na keessa jiru ergama seexanaati ameen ani lafti gaarii hojjechee waldaa wagooti malee waldaa eenyuma baluu miti ameen waldaan kan Kiristoos miti kan balaachooti kan raajii mooraati kan fayyiseeti kan abaate kan baqqalee miti kan Kiristoos kan bara ameen wanti si dhiibee si darbatu tokko hin jiru wanti si baasu hin jiru gooftaan si dhaabee taana ameen dadallan yoo dallan yeroo aaru maanni waldicha dhaqoodhis maalicha dhaqoodhis hin jedhinaa garaa manni kan waaqayyooti ameen manni kan waaqayyooti Yaaqoob maayinni jedhe mamutti ka'imna waaqayyo yaada waaqayyootti mamutti ka'een sodaatiin keessuma galee galaanichi si fudhatee badu ameen harka si qabeera waaqayyo harka si qabeera warra jireenya keessan raafamtanii sodaachaa jirtan maayinnettanii jireenya keessan kan wallaalaa jirtan wanti Kiristoos walii kan si wallaashis seexani kan walii si wallaa haalli kan si wallaashis as keessa jirtu harka si qabeera waaqayyo haleluuyaa harka si qabeera duutuun baddu si liqimsu alti sinyal amanadhu garuu Yesuus amanadhu garuu na waaqayyo amen gaarri yoo dhaabbate tulluun yoo dhaabbate si dura inni caccabsee dirree godhu har'a sumni waaqayyo wajjin jira na wajjin jira haleluuyaa jira kaleessa gaara baay'ee sin hin dabarsine waaqayyo isatti mamtusi maaliif baay'ee keessa nama maalan arga hundumaa dura gaara yaaddootu taa'ee jira naan jedha gaara yaaddoo walii wallaashisa humna waaqayyo kan nyaatu afura ijoollee goota afura baafataa jiru jira naan jira jaallattanii miti afuricha kan lolu jilbadha maal goona ree jilbeeffadha yoo jilbeeffanneedha ofirraa dhiinna haleluuyaa